Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessanii kanneen hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jecha oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qindeeffanneen isinitti hima. Oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himuun isin waliin kan turu an Taganyee Daaqaatii hanga xumuraatti nu faana turam. Daa'imman dhibbi tokko dhukkuba onnee dhukkubsatan bilisaanii biyya Indiitti akka yaala fayyaa argataniif waliigalteen mallatteeffamuun himame. Waliigaltee kanas ministeera fayyaa daandii qilleensaa Itoophiyaa giddugala gargaarsa daa'immanii dhukkuba onnee qabanii fi Rooterii Intarnaashinaaliitu waliif mallatteesse. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka himanitti daa'imman dhukkuba onnee dhukkubsatan mooraa hospitaalaa Xuqur Ambassaa keessatti kan argamu giddugala gargaarsa daa'immanii dhukkuba onnee qabaniitti yaala fayyaa argachaa kan jiran ta'uu himanii hanqina dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa irraan kan ka'e hanga barbaadamu yaala fayyaa kennuun akka hin danda'amne mirkaneessanii jiru. Sababa kanaaf kanneen biroon yaala fayyaa onnee argachuuf daa'imman eeggachaa jiran yeroo ammaa 7,000 jiraachuu illee hubachiisanii jiru. Waliigalteen dhaabbilee arfan gidduu taasifamee daa'imman 100 gara biyya Indii deemanii yaala fayyaa onnee akka argatan gochuun cinatti dabalataanii giddugala yaala fayyaa onnee dhabanii deeggaruufis kan gargaaru akka ta'e illee hubachiisanii jiru. Hoogganaan olaanaa daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo gama isaaniitiin daandii qilleensaa hojii idilee isaan cinatti dirqama hawaasummaasii baachaa akka jirudha kan isaan hubachiisanii. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa dirqama hawaasummaa isaa ba'uu fi daa'imman Indiitti yaala argachuu deeman 100 bilisaan dhaqaa galaa kan daandii qilleensaa kan cufuuf akka ta'e illee hubachiisanii jiru. Itoophiyaatti bakka bu'aan Rooterii Intarnaashinaali obbo Tashoomaa Kabbadaa dhimmi fayyaa daa'immanii fi haadholii kaayyoo ijoo dhaabbatichaa ta'uu hubachiisanii akkaataa waliigaltee kanaan baay'inni daa'imman yaala fayyaa kana argachuuf jiranii rakkoo jiru waliin yoo ilaalamu baay'ee irratti hojjechuu kan barbaachisu akka ta'edha kan isaan hubachiisanii. Itoophiyaatti daa'imman 100,000 lakkaa'amanii hanqina nyaataan dararamaa jiraachuu Jarmiyaan Save the Children jedhamu beeksise. Jarmiyaan gargaarsa idil-addunyaa lubbuu baraarsaa daa'immanii irratti hojjetu kan Itoophiyaatti daa'imman 185 hanqina nyaataa hamaan dararamaa jiru jedhee jira. Itoophiyaa kutaalee harka caalutti hongee ganna 40 keessatti mudatee hin beekneen kan mudate yoo ta'u keessattuu daa'imman kichuun beela hamaaf saaxilamanii jiru jedhee jira. Dandeettiin hongee babal'ataa jiru dandamachuu sababii walitti bu'iinsaa fi weerara COVID-19 baay'ee laafee jira jedhanii jiru. Jiraattonni horiin isaanii jalaa du'an qe'ee isaanii gatanii baqachuu fi dirqamanii akka jiran illee kaasanii jiru. Waqtiiwwan roobaa 4 hanqinni roobaa mudateera. Waqtiin inni 5ffaanis akkasuma ta'uu mala kan jedhan jarmiyaan kun Itoophiyaatti namoonni miliyoona 30 ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu jedhanii jiru. Jarmiyaan kun akka jedhutti hanqinni nyaataa ji'oottan 12 darban keessatti parsantii 64 dabalee jira. Kunis kan caalu ta'uu mala gara fuula duraattis jechuun qeeqanii jiru. Itti dabaluun akka ibsanitti gaanfa Afrikaatti rakkoon hanqina nyaataa sababa weerara COVID-19 akkasumas waraana Yukireeniin gatii nyaataa qaala'uu fi hanqina deeggarsaatiin wal qabatee kan uumame akka ta'e illee hubachiisaniiru. Jarmiyaan kun deeggarsa atattamaan godhamuu fi akka qabullee waamicha dhiyeessanii jiru. Hanqinni nyaataa kun ji'oottan lamaan dhufan akka jabaatee itti fufuu malu kan eeranii jarmiyaaleen deeggarsa namoomaa atattamaan deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisuu akka qaban illee waamicha dhiyeessanii jiru. Beelli hamaan uumame kun daa'immanii fi haadholii miidhuu bira darbee beelladoota hedduullee dhabamsiisee akka jiru hubachiisanii jiru. Baa Itoophiyaa naannoo Somaaleettis jiraattonni jaldeessii beela'uun uleen ofirraa ittisuun qoramsa isaanitti ta'uu isaallee jarmiyaan kun akka fakkeenyaatti kaasee jira. Kun immoo beelli gaanfa Afrikaa keessatti uumame kan namaa bira darbee bineensotaaf illee yaaddessaa ta'uudha kan isaan himanii. Daa'imman rakkoo kanaan miidhaman kanneen 100,000 lakkaa'aman hanqina nyaataa cimaaf saaxilamanii jiru. Kanaaf qaamoleen deeggarsa taasisan atattamaan osoo walirraa hin kutin deeggarsa taasisuu akka qaban illee waamicha irra deebiin dhiyeessanii jiru. Dhibeen kun madiinummaa qaama isaanii kan laaffisuu lubbuu isaaniif kan yaaddessuudha akkasumas dhibee biroof yoo saaxilaman irraa hafuuf kan isaan hin dandeessifnedhas jedhanii jiru. Ji'oota muraasa dura jarmiyaan gargaarsa daa'immanii irratti hojjetu UNICEF naannolee Affaar, Oromiyaa, ummatoota kibbaa fi Somaaleetti hongeen mudachuu hordofee namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii jiraachuu isaanii himee ture.
naannolee arfan keessatti hongee mudatee namoota miliyoona 7 rakkoof waan saaxilee fi deeggarsi atattamaa akka barbaachisu dhaabbati kun hubachiisee ture. Tibbana naannoo Affaaritti sababii waraanaa fi balaa uumamaatiin walqabatee namoonni miliyoona 1.3 caalan hanqina soorataaf saaxilamuu qondaaltonni naannoo Affaar beeksisanii turuun illee ni yaadatama. Hongeen ganna 40 keessatti hamaadha jedhame kanaan biyyoonni baha Afrikaatti argaman biroonis miidhamanii jiru. Biyyoonni akka Keeniyaa fi Soomaaliyaa iddoowwan muraasni hongee kanaan rukutamanii jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii caamsaa darbee akka beeksisetti ardiin Afrikaa ardii biroo caalaa waggoota lamaan darban hongeedhaan rukutamanii jiru jedhee ture. Dhaabbatichi yaa'ii dhimma beelaa hongee fi dhiqamaa biyya irratti Ivory Coastitti taa'anii baranaa roobni dhabamuun namoota miliyoona 20 ta'an akka yaaddessu himee jira. Ganna lamaan darban biyyoota sababii gogiinsaatiin labsii yeroo muddamaa labsan 23 keessaa 14 biyyoota Afrikaa ta'ullee yaa'ii kanarratti ibsamee jira. Hariiroo Itoophiyaan Turkiyyee waliin qabdu cimee kan itti fufu ta'uu ministeer deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddaree Tasfaayee Ilma ibsanii jiru. Ambaasaaddaree Tasfaayee ministeera dhimma alaa Turkiyyeetti Daayirekteera Jeneraalaa biyyoota Afrikaa bahaa fi kibbaa kan ta'an Ambaasaaddaree Elifee Komoloo yaaniin waajjira isaaniitti simachuun waliin mari'atanii jiru. Hariiroo biyyoonni lamaan damee garaagaraa irratti qaban cimee kan itti fufu ta'uu Ambaasaadder Tasfaayeen hubachiisaniiru. Haala waqtaawaa kaaba biyyattii fi tattaaffii mootummaan federaalaa nageenya fiduuf taasisaa jiru irrattis ibsi laatamee jira. Mootummaan dhiyeessii deeggarsa namoomaa fi haalota mijeessuu eeruun dhaabbileen gargaartota idil addunyaa deeggarsa namoomaa akka dhiyeessaniifis haalonni mijatoon uumamaa akka jiramullee himameera. Mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa waraanaa dhaabuu fi nageenya buusuuf fedhii haa qabaatu malee ejjennoo jijjiiramaa gareen abuut agarsiisan tattaaffii mootummaa duubatti kan harkisuudha jechuun illee qeeqanii jiru. Ambaasaadder Elifee Komoloo yaaniin gama isaaniitiin Turkiyyeen michuu dhugaa Itoophiyaa ta'uu ibsuun hariiroon biyyoota lamaanii gama dinagdee fi investimentii sadarkaa olaanaarra kan jiruu fi gara fuulduraattis cimee kan itti fufu ta'uu himanii jiru. Tumsi gama damee waraanaa fi dinagdee cimee kan itti fufu ta'uu ibsuu ragaan ministeera dhimma alaarraa arganne ni mul'isa. Turkiin dhiyeenya kana maqaa ishee Turkii jedhu gara Turkiyyeetti jijjiirrachuun isheellee kan dagatamu miti. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya akkumatti fufetti jira. Gara oduu biyya alaatti wayita isin dabarsinu Poorchugaal keessatti yeroo turizimiin biyyattii haalaan itti daawwatamuu malutti COVID-19 haalaan dabalaa jiraachuun yaaddoo uumee jira. Biraawud lammiilee kumaatamaan lakkaaman biyya namoota miliyoona 10 keessa jiraatan keessaa tokko yoo taatu dhiyeenya qorannoo COVID-19 irratti argame. Kunis qondaaltota fayyaa guutuu biyyattii fi Awurooppaatti Poorchugaal keessatti dhibee kanaan qabamu akkasumas lakkoofsi du'aa olaanaa ta'uu isheetiin yaaddoo keessa galuun ishee himamaa jira. Biyyattiin guyyoota 7 darbanitti giddu galeessaan namoota miliyoona 1 keessaa namoonni haaraan 1989 dhibee kanaan qabamanii jiraachuudha himamaa kan jiru. Wal biraa qabame yoo ilaalamu Ispeen namoota 232 UK'n immoo namoota 161 galmeessiftee jirti jechuun kan gabaase Aljazeeraadha. Akkasumas biyyi Poorchugaal guyyoota 7 keessatti jiraattota miliyoona 1 keessaa giddu galeessaan du'aa namoota 41 galmeessisanii biyyattiin addunyaarraa du'a olaanaadhaan sadarkaa 5ffaa irratti argamti jedhamee jira. Qondaaltonni fayyaa hedduun Poorchugaal namoota vaayirasichaan qabaman dabaluu isaatiin yaaddoo salphaa fi mufannaa wal fakkaataa keessa galanii jiraachuu isaaniitu gabaafamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun biyyootni waatoo biyyoota hiyyeeyyii keessatti dhiyeessii talaallii COVID-19 guddisuuf waliigaltee waliif mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun biyyoonni guddachaa jiran talaallii peetentii qabu oomishanii gara biyya alaatti erguuf haala mijeessas jedhamee jira. Biyyootni miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'anii tarkaanfii dhiphoo dhiyeessii talaallii COVID-19 biyyoota guddachaa jiran keessatti guddisuuf kaayyeeffate irratti walii galanii jiru. Kunis yeroo weerarri vaayirasii koronaa biyyoota tokko keessatti haala adda ta'een ho'aa jiru kanattidha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon guyyaa kanaaf qindeeffannee kanneen hanga ammaa daawwattan ture. Oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himuun isin waliin kan ture an Taganyee Daaqaan ture. Qophiilee keenya kanneen biroo waliin yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.